Ijoollee kokunis dadhabdeetti maanan godhan jedhe. Simbaaduu kan lama natti taatanii akkata simbaaduu ta'e illee amma sin jaaladhu illee amma sin hambaadhaayi. Isaan kutte maalus obseen qabdootti maal taateen duuba Eshi sabni galateeffannaa keenya irra buusne waaqa nagaa guddaa hamma namaa galan ulfinni bara baraansiif haa ta'u gooftaa nyaata dhiyaate kana dhiiga kee foonkeetti nu makuuf fedha kee jaalala kee nuuf haa ta'u hojii hamaa hundumaa irraa nuuf ifachuuf fedha kee nuuf haa ta'u nuuf qulleessi kaa gooftaa Yesuusiin ameen. Haleluya. Ini Yesus goftara. Ya ijoollee boy obsa akka gootanii jabaadhaa kaarri borumiti waan ta'eef waan hunduun darban dhufasi jabaadhaa gooftaan kadhachaarra jiraadhaa abdii qabdan immoo yeroo hundumaa gammada akka nama jajjabootti jabaadhaa malee lallaafina akka nama humna qabutti sin humna qabdu waan ta'eef abbaa keenya kadhattanii manaa baatu waan ta'eef jabaadhaa namichi abbaan keessan namarraa dhiqeeffatee akka isin guddisee akka uffata ayyaanaa isinii bitee hin beektu miti namichi sun immoo birrii fudhachuu dhuftu waan ta'eef waan kamiyyoo ta'e hojjedhee tanan kaffala malee isinii namaan taatan. Yeesiyyummaa isaa akka irraanfatuuf bishaan burcuqqoo lama daabboo irratti dhiqe irraanfatee jiraata. Araqee ishee baaseen ijoollee ishee irraa fudhadhaara. Gizee namarraa dhiqeeffatu akkanatti fakkaanne. Gizee dhiqaa isaa maammiyaa har'a ijoollee ishii asara sana fudhadhee kuraanitti mashiinlee gurguradha. Akkanatti qarshii kiyyatti koostu. Naan jetti sayyuu sagalee tolchite oomee isaas hin baasine. Amma oomee sagalee eessa banno? Mana getteno anatu mana getteno warra dhiigatteno. Amma maal akka ta'e beekta guyyaa baay'ee deddeebi'ee dhufee si gaafadheera. Amma qabeenya kiyya qarshii abbaa warraati. Gaaffii kiyya na dhagaye. Sittani maan jiraaf jabaadhu naan jettamoo kana naan jechuu qabda illee gatii keessii kaffalaan. Wambarii si haa baatan maaliif si baadha? Namaa dhigatti sanyi laffartu. Ishi bakka obsaan na eeggadhu. Maali si eeggadha? Naa har'a murtoo murteessee dhufe. Murtoo kiyya dhaggeeffadhu yoo si deessita yoo boobaate tarkaanfii mataa kiyyaatti hadan. Gaaf lammaffaa deemee nan dhufe. Amma gaaf lammaffaatti qarshii kiyya inni abbaa warraa kee gisee fuudhee liqaanarraa fuudhee si nyaachise ofitti naqxoomaa sitti fakkaate suni har'a immoo birri kiyya deemsu yoo sitti fakkaate ijoollee kana ishii asaru kan kun illee maal ijoollee miti kunaan ijoollee. Dhagee dhagee akka adda darree ijoollee kee bosona kana dhamaan sana fudhadha. Yaa gabra taatee hojiis naa hojjettu kulaanitti mashiinlee gurguradha malee godhane bakka xumure. Bakka qarshii kiyya qopheessine kulaanitti kiyya sana kan biyyooti. Kulaanitti immoo argame kaamoo kulaanitti mashiin gurguradha. Maal na qaqqabdi isheen kulaanitti ija ishee arfanuun baase kulaanitti kiyya arfa isheen arganne idaan dachaan aadame sabaasuma argame moo. Ijoollee boy namichi gatii nurraa qabu sun dhufeera waan ta'eef otoo waan kamiyyuu ta'e ofii koo dallaa namaaree dhoqqee namaaree tananii idaa sun kaffalee sinan busha malee sinii hojjettuu namaa taatanii toon jiraattanii obsaas illee dhaqee tanan gara nama waaqayyoo deemee tanan gaafadha. Yaa waaqayyo kaleessa situ nu gargaari har'asatti nu gargaaruu hin dandeessaatti nu gargaari. Akkatti nafamuun jijjiiramaa barichi adaraa yaa waaqayyoo meeqa yaa nama waaqayyoo abbaa manaa koo kanni waaqayyoo jaalatu biyyuun beektaa namni gatii sarraa qabu tokko ijoollee lamaan garba godhachuutu yeroo. Selamo. Mare
namni waaqayyoon taayilu yookaan ijoollee isaa miti ijoollee isaa warra isaa ol ijaaniyyuu waaqayyoo waan isaan godhan waaqayyoon hundumaa danda'u inni abbaa kee faana ture suni isin faana jira waan ta'eef homaa yaadda'ina egaa ka ani mee maanis gargaarume mee maaltu mana kee keessa jira Anomaan tokkollee manaan qabu zayitii dhadhaa cubbee xinnoo tokko duwwaa manaan qaba. Hallelujah. Bagan numti kun mana jiraata Yesuus gooftaadha. Laan akkana godhi. Gara mana keetti deebiitii ollaa keerraa hundumaa isaaniirraa qodaa baay'isiitii walitti qabadhu. Erga qodaawwan kana walitti qabattee booda gara mana keetti ol galiitii mana cufadhutii ijoollee kee wajjin wanta xiqqoo cubbee san keessa jirtu hundumaa isaayyuu gara qodaawwan hundumaa naqi. Shato. Yaa waaqayyooti kaleessa dubbattee dubbii kee dhufaa jirta. Ati waan hundumaa hojjechuu dandeessa. Ati ijoollee koo garba gochuudhaan oolu. Waan namni waaqayyoo naan jedhe sana walitti dhangalaa'ee godha waan ta'eef. Yaa ijoollee koo akka gootanii olloota kee bira dhaqiitti qodaa baay'isiitti ergifadhodhaan naan jedhanii dhaqaatti qodaa baay'isaatti ergifadhaa koota. Ishi dhaqaa kaammoo jabaadhaatti deema. Naaf iddee. Kita berabus. Ijoollee tokko liqaa gochuu gatii namaa kanatti narraa kaffalchiisu waaqayyo. Waan nuumteetis tu beeka waan ta'eef kaleessa si abdanneerra arrasuma abdannee jiraanna. Zayitiin mana koo gutee bashabasheera akka kalee miti sinaan garagareera. Ijoollee koo dhaqaati qodaa ammas ergifadhaame. Kanuma bichaadha miti. Ishi bakka yaa waaqayyo si haa galatu. Ati dubbattee dubbii kee dhufaa jirta waan ta'eef. Yaa waaqayyo tulfaadhu. Hojii mana kootti waan addaat hojjettee waan humteef waaqayyo si haa galatu. Yaa nama waaqayyo. Ameen. Isa sinnaan jetta sun naaf raawwatameera. Akkana sinitti machuun dhufu. Baga waaqayyo si gargaara. Ani waaqaaf hin danda'amne tokkollee hin jiru. Ijoollee isaa takkaallee waaqayyo gatee hin beeku. Si faanas ijoollee kee faanas waaqayyo jira. Egaa ka akkana godhi. Alaawwan sana dhaqitii gurguradhu. Isa irraaf immoo ati fi ilmaan kee hundumtuuyyuu ittiin jiraadha. Jedhu waaqayyo si faanaa ta'u bara jireenyi kee hundumuu haa eebbifamu. Yaa waaqayyo tulfaadhu ijoollee koo gargummaarraa waan naa oolchite. Yaa ijoollee koo akka sedanii gurguraati gatii sofraa baasaa ijoollee keessan ittiin guddifadhaa ittiin jiraachifadhaa nuun jedhan waan ta'eef mana keenyatti beesin adda akka mul'atu rumbaa fuunee beesin laxxabnee tokko namoonni hundinuu dhufanii akkasii bitatanii jeessi cubeesii fudhatee akkatti fayyadamu isaanitti himna akkaatii labsa. Kaa'umsa obsee taappellaa kana si laxxabna waan ta'eef uummanni hundinuu dhufee toosii haa bitatu. Dhadhaa ejersaa tas jira sabni hundinuu koottaatii bitadhaa waan ajaa'ibaa tokkotu manaa dhiyyeessaa kan jedhamutti beeksifameera. Dinqiidha. Maaltu dhalate joo karaa kee kana? Dinqiidha kun. Duraa dhiyyeessaa turte haati mana kana. Amma maaltu dhalate zayitiitu gurguramaadha. Sayyummoo zayitii keessattuu zayitii ejersaati jedhu dinqii. Ani kan bituu isaarra iyyuu laaluu isaan dhufe kee kana. Maal urgaa maal namatti tola. Maaltu ta'e kee kanatti? Dinqiidha. Meeqa zayitii?
Zayti jette. Eessaadha geessee dhufte? Goodaadha otoo daandii deemuun dhagee akkas godhe dur haadha eessaa turte abbaan manaan keessirra hin jiru. Baay'ee nama rakkataa turedha. Har'a immoo maaltu ta'e zayitiin gurgura jettee lallaadha sillaadha deetu manas godha. Waaqayyo warra gaddeebi'aa barbaada waan ta'eef warra daaraa keessa jiru ol fuudheetoo doolfinaa dhaa'uu barbaada waan ta'eef seenaa keenya duraan beektuu nuti immoo warra qabus warra qabnes rakkattoota daandiirra jiranis gargaaruu barbaanna beeksisa kana laxxabne kanaaf. Kun dhugaadha seenaan silaaluun as gore bakka. Kun dhugaadha moo dhugaa miti jedhee silaaluu as gore. Dinqiidha bakka ati namoota baay'eedhaaf fakkeenya taata waaqayyos immoo bakka si gargaare. Dhaabbii maana kan taatee kun jireenya ta'uu dide jireenya asii gadi asii olii mataa namatti baattu jiru. Akkoon taatu mana kooweedduu waloraa waloraa mana kooweedduu waloraa waloraa mana kooweedduu waloraa. Maali jiraani? Maal immoo fooliin gama sanaa teessee kiisii koo keessa jiru ta'e silaa kana miti. Maal immoo maaltu dhufe maal kanaadha silaa ilkaan dargaggeessaatti immoo natti kennedha. Maini Arai jersa wayo esa fitemo ada guni ada pamana radute ijonde shira kiste dana rakacha sira jirtu agau man kisi ko kesa jadde nyare kan na jada esa fidya Sagaleen nageenya siqeetoo manuun gaafatu. Onee warra akka keenyatti rakkachaa turan sun taalaata dhaqee tanatti beellaa dhaqee. Eessa fidee asitti rattafte kana immoo maaltu mana kee keessa urgaa wantara? Argita miti kana. Maal? Miti warri laga gama jiran iyyuu achitti sagal poolisaa dhagaanii toon dhufani. La poolisiin la milishaa sitti arge akkas hin qabsiisne sitti meera bakka hattatti deebisi. Poolisii attai mootummaan nu keessi bitachuu barbaada ati immoo poolisii isa mootummaa jalatti bulochaa jirtai. Nama deemnarra maal waan meeqa haasaatiin natti haasofta gashi siin jedhe qabeenya namaa maal as baastee naan gurguretta yoo idaan si rakkise ijoollee gurguradhuuti kafa lofirra. Aboo natti gadi naasee maal asoolee natti haasofta sitti maan jiraa miti. Maal natti himta. Warra qabu sin gargaara waan ta'eef rakkattoota warra daandiirra jiraniif nu waan akka gargaaru. Maay olii siiroo yommuu sii kophaatti abbaa manaa keessirraa du'e hin qabdu silaa liqaadhaan rakkachaatirra jirta maan karaa hartee kana caala maal taata? Ofumaaf akkatti jiraannu miti akka namoonni hundi akkatti jiraataniif nu kenne waan ta'eef nuti immoo qabeenyaatti hin eebbifamne kanaan namoota hundumaa. Mee manatti baay'ee natti naasa'initi haatiisi meeqaan gurgurtanatti? Oomqabaanni ta'edii soom abdummaa ammoo qabdu kenna. Ammoo qabdu kenna. Sirumaa olii siin kennu ka duwwee naa kennu. Oolfannaa duwwee miti. Qaboo. Qaboo. Maal jedha kun yabbe? Amma dubbiin taate. Sii dhufe immoo yaa shawuu ko. Ayi jireenya. Inuma roobeef immoo ta'uu hundi dhumanii kan eessaa fuutee malaan yaa giiftii kolaa shabbaa shaa gooteetti caccabsanaa hojjeteetti wajjin laa teenyee tokko kishen ammoo kan ayi shawuu inuma sii taate dubbii barana
Maal argadde malee maal kennaa maalii ture kun? Anaa hattiidhaan akka hin qabne malee surumaa. Yaa ijoollee ko fataadha bakka maali jireenyi makkaatti jiraannu waan ta'eef waaqayyo seenaa keenya haaresseera waan ta'eef fataadha jiraadha waan barbaadde godhadha waan barbaadde uffadha kaawwadha. Garuu mooyi iddoo kaata suni yaaddatina waaqayyo si yaaddadha lafa dhuftani si yaaddadha yeroo hundumaa dhugaa dubbisa gadi waaqayyo labsaa malee wanta darbee odeessuun barbaadina. Hello, Dr. Shamsu. Akabbe. Kobbeen simee billaa sana qopheessiti. Kulaalitiin arfan tokko dhabamtu gidduu kana kan argamte jirti. Garuu waan beekaa isaanii waaqayyo dinqiinaa godhe jechuu isaanii inni isaanii. Ati garuu qophaa'e. Kulaalitii afurii iji ishiis babbareeda reefu homaan hojjenne baay'een hojjenne kulaalitii isaanis baay'een hojjenne garbas godhee homaan af fayyadan jedhee tanan. Hunda waan qabdi kun nyaannu ishii godheera. Ijoollee tajaajilaa taateetiin nama waaqaa ture namichi isaanii jedhanii kanaaf ati sun jedhe billaa kee qopheesse sin lakkisan gisee qaltee keessaa baastu iyyuu. Yoo ta'u aniyyuu siin kana ishii kulaalitii ishii kanaan keessaa baasuu dadhaban iyyuu yaa hojii keetti hin buufan. Amma fidee dhufa namaan shiyyuu. Itti meera har'a birri eessa beellanitti waa qabaatu bakka fidduu qabdu. Har'a kulaalitii afur jira iji afur jira qophaa'eet bakka. Bakka kunoo amma fidee dhufa. Tore Shamsuu qabu mangistii qabu abbaa biyyaa dooktarii qabu tore qalee kulaalitii dhuma keessaa yaas uummata keessaa. Iyyaasna birri keetiifi. Ani birri keetiifi. Ana bichaa birri kiyyaamsanii yoo barbaade dooktariin biraa jira. Akkasin jattu waa'ee mangistii kun sii fidee dhufa amma sii fidee dhufa. Yoo abbaan qabeenyaa sun dhufe buna sijjatinyaa fi waan barbaachisu affeerraa seeraan godhan waan ta'eef mee seeraan hojjedha. Eessaan natti dhugaa safara kana? Dhadhaa ijaarsaan natti dhugaa safara kana? Waaqa koo mandara keessaa ba'anii jiru mana isaaniitiin naan hin jedhin. Hidhamaa dhumaan ijara kana. Gaafasuma jira sodaachisee ture. Eessaa dhugaa afuriin ejersa dhadhaa ejersa. Eessan. Dargam. Naan hin jedhini. Bashitaa sitti haroon. Akkam barbaadetti. Nagaa waan qabu. Nagaa na dhowwine. Maal dhabde birrii kiyya naa kenne nama ijoollee asheera sana gannaa baas. Haasaa biraan barbaadamu. Akkasitti ijoolleen kun waan fakkaattu argite moo bishaan lagaa fakkaatti ijoolleen kun ta'uu argite. Kanaaf dhangala'uu di. Dhangala'aa jiru arge. Aduu dhiigai. Waan fakkaatu na argaa jirtu. Wanta barbaade fakkaatu amma birrii kiyya yookiin ijoollee kee kosoruu sana asirratti gadi baasi. Kooseen mee buna dhugdeetu galta akkatti qaniidhaan asuma geessa deeta waan Bun jedhii badi lafa kanarra. Birrii kiyya naa kennita moo humnaan akka fudhadhee barbaade jedhama. Qoy birrii kee siin kennaa yoo buna dhuguu barbaadde immoo buna siin dabisa. Birrii kee jette ka birrii kee. Birrii kee shakkee kana shakkee. Fidime. Baga koo qalbiidha naan jettu rekan. Dooktar Shamsuun booraan anuma keessaa gudaanitti gaafataa. Gudaanitti wakii gaafata Dooktar Shamsuun. Yaa obboleessa kooyi baay'ee obsite baay'ee nu dandeesse nama akka durii akka duriitti na kan jedhani eebbifami waaqayyo si haa eebbisu. Eenyutu akka duriitti hafare? Naarrabsuu barbaadde? Eebbisaan jira waaqayyo. Eenyutu akka duriitti hafan jedhe? Eenyutu akka duriitti hafanatti hime? Namni kamiyyuu akka xuriif akka duriitti nafu. Akka durii sin darba harki xurii sin darba. Yoo galu wayyaa giseenaan garaa galuu wayyaa. Shamsuun ta'uu waachi kunis asirratti qajeeltu gaafa liqeeffatan akkas miti gaafa argatan immoo bu'aadha hin ganna maal godha kulaanis hin dhabamne birruma keenya fudhannee ganna. Yaa ijoollee kooyi kaa bakka barbaadde deemaati bakka riyyaa keessanii deemaati fataadha. Nu maal jennu yaa waaqsaa galatu. Situu godhee diina akka salphatu
Ursaan galaanicha diina keenya baatee diddicha. Arrabni keenya guutee galaataa ililcha. Nu maal jennu yaa waaqsaa galatu. Situ godhee diina akka salphatu. Ursaan galaanicha diina keenya baatee diddicha. Arrabni keenya guutee galaataa ililcha.